Koldiem warabs kasgediem khob Egaa akkasitti walitti qabamuun keenya gaariidha. Mee hundi keenya iyyuu Ana guteta garma baye ulman kenumu firla kahe asina nole dua badisa yomu garanko sitina chisa ana guteta garma baye ulman kenumu Dhungattu yeroo jaalala isaanii agarsiisan baay'ee tokko namatti tola. Daawwattoota keenya ani baay'een gammadeef jijjiidhaaf jechuudha. Maaliifi mucaan ishee deessee Saamiriin deessee jechuudha. Yeroo deessu walitti dhufan turanii waliin oodu turanii amma garuu walitti dhufanii baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Baay'ee tokko jaalala isaanii garuu akkasumatti itti fufanii akkasumatti itti fufaa. Araqee dhuguu heegaltee jirti bala'u ijoollee maal jettu sin kana. Leensaan keessanis araqee dhuguu eegaltee jirti. Abbaa biiftuu manaa hari'uu fi isin jechuu barbaada. Kunoo akkuma argitan malakkee qabadhee jira. Tolaa artistoonni keenya yookiin immoo jaallatamtoonni TikTok irratti beekaman hundi isaanii artistoonnis artistii Aninaawwaa Seenaawwaa kan jedhu kan dhiyootti Hindii fuudhee Itoophiyaa galanii jiru jaartii isaa wajjiniin jechuudha. Kunoo simannaa godhanii fi kan akka Maskii, kan akka Qamaar, kan akka artistoota baay'ee jechuudha. Abaaboo fa'ii baay'een isaanii kunoo akkuma argitan kana simatanii jiru. Baay'ee tokko namatti tola. Ani baay'ee natti tola yeroo Oromoo walitti dhufee akkasitti wal simatu baay'ee natti tola jechuudha. Ishiin illee haati manaan isaallee ishiin Hindii miti Oromoodha jedhu garuu jechuudha. Hindii makaa qabdi malee jedhu. Carraan nama iddoo nama geessu hin beekamu dhugaadha. Biddeen nufi iddoo nama kaa'u hin beekamu. Eenyumti keenya yuuga warri mana hin ijaarranne bakka sin kaa'u carraan keessan hin beektan wanta ta'eef jechuudha. Kana haati manaa hundeessa akkasuma dubbii yookiin immoo haasaa gootee jirti. Nuti achuma turreeyyuu daawwattoota keenya Hamboo Yuunivarsiitii yookiin immoo iddoo kaampaasii Hacaaluutti qophiin qophaa'ee tureeyyuu Hacaaluu Daammaraa yookiin immoo iddoo itti gubanitti qophiin qophaa'ee tureeyyuu achi turre nutis jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko miira keessa nama galcha ture. Sirbaas turtee baay'ee namatti tola ture. Akkuma argitan kana jechuudha. Namni himimmaan illee qabachuu dadhabe jechuudha. Hamboo keessatti wanta akka hin taa'amnetu ta'e. Kunoo akkuma argitan kana sirbaas jirti. Baay'ee tokko jajjabaachaa jirti. Garuu mar'aatti uffata gaddaa lafan keenya jechuudha. Mar'aatti har'a waggaa 2 moo 3 waggaa 2 isaatu kabajame miti barana. Hangarraatti lafan keenya jechuudha. Cimtuudha ishiinoo baay'ee jabduudha jechuudha. Kanaaf jechuudha mar'aatti kunoo lafan keenye sirbaa turte ishiinis bookee jechaa jirte. Sirba saalsillee bananii turanii waan baay'ee tureeyyuu baay'ee namatti tola ture. Otoo dhuftanii affeeramtanii natti tola ture. Daawwattoota koo baay'ee tokko miira keessa nama galcha ture. Ishiin jabduudha. Abbaanis haatis obbolaanis jiru turanii. Takka argeen beeku qaamaanii itti siqee argee jechuudha. Baay'ee tokko natti tolee viidiyoolee karaa waraabbadhu dhabe jechuudha. Isa kana garuu akkuma wanti TikTok irraa bu'e jechuudha. Kanaaf ishiin baay'ee nama cimtuu baay'ee dhugaa cimtuudha. Uf jajjabe jirtu jedhaa ceeni. Egaa akkasitti walitti qabamu keenyaan Waaqayyo akka hunda dandeenyu nu godhee asiin ga'uu isaatiin haadha isaa wajjin miira wal makaatu natti dhaga'amaa jira hin beeku. Egaa akkasitti walitti qabamuun keenya gaariidha. Mee hundi keenya iyyuu innaa akkasitti walitti qabamnu ol kaanee aceedhaafis warroota acee wajjin wareegamanis warroota amma wareegamaa jiraniifis daqiiqaa tokkoof otoo kadhannaa goonee natti tola.
Galatoma. Ega har'a garagaras taanu bifaan amalaan adda adda yoo taanirree aceen har'aasitti walitti nu qabeera. Yeroo hundas akkaasitti walitti qabamnuuf kan bidiruu nu ta'u isumadha. Egaa akkuma isaa goota jaalalaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeetuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen baga asitti wal argine baga walitti qabamtaniin jedha. Galatooma. Warri sagantaa kana qopheessitan koreen sagantaa kanaas galatooma jiraadha. Barabaraan akkasumatti walaa agarru aceen keenya gaa oodaa ta'ee akka oodaatti isa jalatti walitti haa qabamnu jedha. Har'a waa baay'een dubbachuus hin danda'u. Acee hedduun argaa gammadeera. Aceen koo yeroo hunda laphee keenya keessa jira. Egaa akkuma beekamu ergaa tokkoon dabarfachuu barbaada. Ergaan dabarfachuu barbaadus maqaa aceetiin waggaa acee tokkoffaa irratti faawundeeshinii maqaa isaatiin dhaabeen ture. Dhaabni irraa maatiidhaan dhaabnee jirra. Waggaa lammaffaa isaatti immoo awaardii qopheessineerra. Awaardii sanas laaltanii jirtu jedheen abdiin qaba. Gara fuulduraa immoo kaayyoon acee akkuma har'asin akkasitti walitti geessan kana bakka baay'eetti akka walitti geenyuuf kaayyoo guddaa qabna, karoora guddaa qabna. Karoora isaa sana immoo akkamitti galmaan geenya kan jedhuuf isin ani yogguu wal bira dhaabbannu waan ta'eef egaa akka beeksisaattan beeksifachaa jira. SMS yookaan immoo short koodii kan jedhamu na ajaa'ibu jira dhugaa dubbachuudha. Maaltu na ajaa'ibee seetanii gaafa duraanii gaa TikTok kana nuti arraami TikTok kanarra ka jiru TikTok eegana jalaa gubatee gama TikTok dhufee amma baati sadiin gaa baati sadii kana keessa waa hedduun arga. Ol gizeen deemu waan maxxosh jooman arga. Gaz gizeen deemus waan maqashqash kushkush jooman arga. Maali qoy anaas sirriin jirre moo TikTok uma kanaatu xosh baxosh ta'e qoy natti maame maali garuu kool deemu waa arrabsa. كقديم وخباء خان خباء فيك خان خباء خان ديستيك أبتين فيك ما لي أمرين قوي مو أنا تسرين جري مو تيك توك ما خنا تسرين جر يوان سرين جر يعني منظرها مو من سرية نفرقنا سرق كان جاي سلال لقوانا أجايبات رمال ما بوجنا نجينا نبتنتي أما واسابيان أروح قدريتان قلعت ولين أقرر متى كذا في الرأي نفيس أقول لهم نمشي تسا متى كانوا نلالي ونقافة نبتين نقلتي قسالة نقلتي تسا في الرأي كي جوتو إذا في الرأي كده نفورمي كده دي قلبي تكان رقد إيسي إيشيسا إيسي قلبي تكان غير وجهك يا ديبئة نقاقاي باين وطالي مكشي نفرع مرايو كاي እኛ ቤት እንዳትደርሻት እሺ እንኳን ሴጣን እኛ ቤት እንዳትደርሻት እዚህ ቤት እደርሳለሁ ለምንድን ነው የማትደርሰው በራችን ላይ እንዳትደርሺ በራችን ጋር አልደርስም ግን እናንተ ባር ጋር አልደርስም እናንተ ጋር ከነሽን ተያርተሽ ሄር እኔ አገኝሽና እናንተ የቤት እኮ ገባል ለምንድን ነው የማልገባው ባኖር አድርግሽ እምባዬን ታገረሻ ያቃጥላሽ ስለዚህ በዱላ ታክሽ ለብልቤ ነው ዘጠሽ Marogolatti fakkaata adatti cancala baata muditi zirnaara baata mooyi koonatti fakkaata. Don't run! Murife! Don't run! Hey! Murife, don't run! Ana gutitsa garma baay'ee walmaan kennuumu firra lakkaa'ee ansina noollee du'a badiisa
yomu garanko sitine chisa ana guteta garma bayi ulman kenumu